Ashama akkam jirtu maatiin Calee Akaadaamii har'aas akkasuma akkuma kaleessaa paartii waanii keemistirii rimiidiyaalii paartii waanii isaatiin kaleessa walii wajjin turre har'a immoo paartii tu isaatiin kan walitti deebinu ta'a. Paartii waanii keessatti seenaawwan keemistirii wal qabatan waa'ee Dimokiriitas wal qabatee Lusiipasii wal qabatee akkasuma isaanii wantoota wal fakkaatan ilaallee turre har'a immoo waa'ee concept of the atom jedhamu ilaalla. Kaleessa waa'ee amma modern atomic theory bira geenyutti ilaallee turre modernii kan hin dabalanne jechuudha. Modern atomic theory kan jennu hir'inoota Dalton atomic theory keessa jiran sana kan fure waa'ee atomikaa isotopii illee akkasuma wantoota hir'inoota achi kan Daltoniin keessa jiran sana kan fure modern atomic theory jira. Har'a immoo the concept of atomic theory waan jedhu the concept of the atom waan jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Atomii jechuun the building block of chemistry. Chemistry'n kan irra dhaabbatu building blockiin chemistry atomiidha jechuudha. Kunis smallest irraa ka'ee waan xiqqoo tokko irraa ka'ee gara molekiulii gara compoundii gara waan gurguddaatti waan deemuuf hundumti isaanii eessaa ka'u atomii irraa ka'u jechuudha. Atomoonni kunis bakka sadiitti qoqqoodamu. Isaanis bakka sadiitti istiraakcharii sadii qabu, qoqqooddaa sadii qabu jechuudha. Elektiroonii, niwutiroonii, pirootoonii jennee waan qaama sadii qabu jechuudha. Achi chaarjii paartikilii isaan keessaati elektirooniidhaa fi pirootooniin chaarjii yoo ta'an, niwutirooniin chaarjii kan hin qabnee fi maasii immoo kan qabu jechuudha. It is also the smallest unit of matter that has the characteristic properties of a chemical element. Propertiin elementii tokko warra kana irratti hundaa'a, atomii sana irratti hundaa'a jechuudha. Propertii atomii sana irratti chemical elementiin isaa irratti hundaa'a jechuudha. Discoveries of subatomic particles. Subatomic particle warri jennu subparticlein atomii warri ta'an electron, proton, neutron kan jennu eenyu fa'iin akka isaan discover ta'anii fi maalirraa akkamitti maaliin akka isaan discover ta'an wajjin ilaalla. Isaan kana tun ilaalini akkamitti akka isaan discover ta'an tun ilaalin argama isaanii eessatti akka argaman wajjin ilaallu. Electron kan jennu outside of the nucleus argama. Charging isaa -1.602 times 10 to the power of -90 qaba electroniin. Kan discover godhe immoo J.J. Thomsonidha jechuudha. J.J. Thomson. Unit charging isaa -1 dha. Maasiin isaa immoo 0.00055 kan jennu elektronii wajjin wal qabate waan jirudha kun. Inni itti aanu pirootooniin immoo Ernest Rutherfordiin kan discover ta'ee fi argamni isaa immoo niwukileesii keessa jira. Maasiin isaa charging isaa 1.602 times 10 to the power of -90 unit charge +1 dha fi mass AMU isaa immoo 1.00727 maasiin isaa immoo giraamiidhaan gaafa ibsinu 1.67262 times 10 to the power of -24 giraamiidhaan jechuudha. Inni kun kan discover godhe pirootoonii kana Ernest Rutherford nama jedhamutu argate jechuudha. Inni itti aanu niwutirooniin innis akkuma pirootoonii keessatti argama, niwukileesii keessatti argama. Chaarjiin isaa 0 dha. Unit chaarjiin isaa 0 dha. Maasiin isaa AMU dhaan immoo 1.00866 dha. Isa kana immoo kan argate James Chadwick nama jedhamudha jechuudha. Egaa elektirooniin J.J. Thomson discovered the electron in 1997 through experiments with cathode rays. Cathode ray fayyadamuudhaan kan discover godhame. Prootoniin immoo Ernest Rutherfordidhaani existence of proton in 1911 keessa gold foilidhaan kan discover godhame. James Chadwick discovered neutron in 1932 completing the basic structure of the atom. Cathode rays discover wantoota ittiin godhaman keessaa kan nu fayyadu keessaa isa tokko. Isa kana immoo English scientist nama ta'e William Crookes
maal godhe experiment godhe gas discharge tube fayyadamuudhaan. Kuni yeroo high electrical potential in tokko gaafa apply godhamu discharge tube tokko keessatti gaafa apply godhamu maali akkamitti very low pressure dhaan some radiations are emitted from cathode. Radiation tokko cathode irraa emit ta'an. Sabooda radiationiin kun maal jedhamu cathode jedhamu jechuudha. Kana fayyadamuudhaan discovery keessatti waan nu fayyadu cathode rays kun discovery keessatti waan nu fayyadudha jechuudha. This now known that this greenish glow on the walls is due to the bombardment of the glass wall with the cathode rays. In 1879, William Crookes found that high voltage in a low pressure gas emitted cathode rays, making the glass glow green due to gray bombardment. In 1897, J.J. Thomson proved the cathode rays were negatively charged electrons present in all atoms. J.J. Thomson kun egaa cathode ray kun negative charge qabaachuu isaatiin electron argate jechuudha. Milikan maal godhe the measure the electrons charge isaanii safare jechuudha. Electronin kun charge meeqa akka isaan qaban charging sun -1.602 times 10 to the power of -9 electron ta'uu isaanii kan argate eenyudha. Milikan Robert Milikan nama jedhamu. Kunuma maaliif fayyade maasii isaanii calculate gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Radioactivity maalidha? Radioactivity gaafa jennu spontaneous emission of radiation without absorption of energy. Spontaneous yeroo jennu immoo wanti tokko walitti fufiinsaan energy tuun hin barbaachisin ofii masaatii gaafa inni ta'u maalidha jenna spontaneous dha jenna. Utuu humna gara biraa bakkeedhaan barbaadin ofii masaatiin wantoota ta'an radioactivity spontaneous emission of energy jechuun Energiin tokko utuu humna alaan hin barbaachisin ofii masaatii gaafa inni gagadhiifamu yookiin emit gaafa inni ta'u jechuudha. Isa maal jennaani radioactivity jenna. From unstable nuclei of certain isotope. Nuclein tokko immoo unstable nuclein energiin irraa emit ta'u sun energiin spontaneously irraa emit ta'u sun maalidha unstable dha jechuudha. Isotopes that are radioactive are called radioactive isotopes or radioisotopes. For example, isotope warra ofii masaanin energy emit godhan spontaneously jechuudha. Types of radioactive. Radioactive in type sadii qabu alpha particles, beta particles, gamma rays warra jennu. Alpha particle positively charged, beta particle negatively charged fi gamma rays warra jennu immoo charge san qabne charge hin qabu. Alpha particle high ionizing power relatively short range and high ionizing power. Beta particle immoo longer range and moderate ionizing power. Range isa longer range dha. Kan alpha particle short range dha. Kan alpha particle inni kun high ionizing power fi beta particle moderate ionizing power. Garaagarummaa isaanii kana sirriitti qabachuun barbaachisaadha. Gamma rays gaafa jennu immoo similar to X-rays. Warri kun alpha dhaaf beetaan particle dhaan gaafa ta'an gammaan kun bifa rayitiin jechuudha. Gamma rays X-ray tiin similar dha but pure energy. Energy insa high energy electromagnetic radiation dha jechuudha. With a long range and low ionizing power. Discovery of the nucleus. In 1910, the New Zealand physics Ernest Rutherford, a former student of J.J. Thomson, aimed to explore atomic structure using alpha particles. Nucleus kana gaafa argatu maalin argate alpha particle dhaan. Alongside his associate Hans Geiger, he conducted experiments by directing alpha particles, 18 gold and metal foils from a radioactive source. Nucleus
alpha particlein positive charge qaba jennee gaafa asiitii kunoo yeroo laaltan xiyyi tokko booddee deebiteetti. Xiyyi kun booddee deebi'insee alpha particlein positive charge qabaateeti. Isheen kun reflect taatee booda deebi'uu ishee maal agarsiifti? Nucleasiin sun positive charge nucleus keessa jiraachuu ishee ibsiti jechuudha. Agarsiifte gaafa inni booda deebi'u positive charge itti gaafa dhaqee bu'u booda deebi'uusaa kan argisiiftu sun alpha particlein positive charge waan ta'eef wanti positive charge qabu tokko nucleus keessa jiraate alpha particlein reflect godhee deebisuusaa argina jechuudha. Kanaafuu nucleasiin discover ta'e achiin. Neutron. Before the 1930, atomic mass was thought to come only from protons. Amma 1930tti atomic massiin protonii irraa dhufa jedhamee yaadamaa ture. However, helium's mass was 4 times that of hydrogen, puzzling scientists. Maaltu ta'ee helium massiin yeroo afur si'a afur kan hydrogenii ta'ee saayintistoota baay'ee rakkisaa ture. James Chadwick namni jedhamu gaa discovery neutronii gaafa discover godhu neutral particles with a mass similar to protons, explaining them excess mass. Achirraa ka'eetti yaada sanarraan kan dhufe neutronii inni keessa jiraachuu isaatu discover ta'ee nucleusii keessa jiraatee protoniidhaan maasiin isaa wal fakkaataa akka ta'e wal qixxee akka ta'e achi keessa akka inni jirutu discover ta'e jechuudha. Eessa keessa nucleusii keessa akka jiru explaining the excess mass. Sababii sanaa fi maasiin baay'achuun isaa nucleusii keessa maasiin baay'achuun isaa sababii sanaaf ta'e jechuudha. Helium's nucleus contains 2 protons and 2 neutrons, making its mass 4 times that of hydrogen. Akkuma amma jedhaa turre sana maasiin protonii fi neutronii wal qixxee akka ta'e achirraa argame jechuudha. Achumaan maalti discovery of neutroniin achumaan discover ta'e jechuudha. Discovery of the neutron. Chadwick's experiment. Chadwick experiment sana gaafa raawwatu bombard beryllium with alpha particles resulting in the emission of neutral particle. Gaafa inni alpha particle sana bombard godhu emission of neutral particle tu uumame. Neutron properties. Chadwick determined that these particles had similar mass to protons but no charge. Charging qaban. Leading to the discovery of the neutron. Achumaanii discovery neutroniitiif sababa ta'ee jechuudha. Nuclear composition. The discovery of the neutron completed our understanding of the nucleus as consisting of protons and neutrons bound together by strong nuclear forces. Protonii fi neutroniin nucleusii keessatti force baay'ee cimaa ta'anii akka isaan wal qabatanii jiranii fi discovery of the neutroniin achumaan completely raawwatee jechuudha. Atomic mass and isotopes. Atomic mass. The atomic mass of an element is the average mass of its naturally occurring isotopes. Atomic mass yeroo jennu average maasiidhaa fi natural occurring isotope. Average natural occurring isotopes kan maasii sanaati jechuudha. Atomic mass kan jennu. Isotopiin immoo atoms of the same element but different in mass number. Mass number in adda adda jechuun immoo neutronii different neutronii jira jechuudha. Maaliif mass number is equals to proton plus neutron gaafa jennu neutronii adda addaatu neutronii adda addaa qabu jechuudha. Isotopiin tokko elementii mata gosa tokko ta'e yookiin atomii mata tokko ta'e neutronii gara garaa gaafa isaan qabaatan maaltu uumama? Garaagarummaa mass numberiitu uumama. Inni kun immoo maaliif sababa ta'a? Uumamuu isotopiitiif sababa ta'a. Mass number. The mass number of an atom is the total number of protons and neutrons in its nucleus. Total number of protons in the nucleus gaafa jennu immoo mass number is equals to total number atomic number plus proton number ta'a jechuudha. The atomic number of an atom is the number of protons in its nucleus. Atomic number immoo protonii wajjiniin nucleusii keessa jiru wajjiniin wal qixxeedha. Inni kun immoo
elementii sanaaf atomic number isaa baay'ee waan murteessaadha property san irratti. Maaliif property baay'ee isaanii kan nuun irraa predict goonu atomic number isaan irraa dhaabbanneeti. Fakkeenyaaf balance electroniin atomic number irraadha. Wantoonni baay'een kan nuun ittiin property isaanii predict kan goonu atomic number isaan irra dhaabbanne waan ta'eef murteessaadha jechuudha atomii tokkoof atomic number isaa. For example, carbon has 6 protons and an atomic number of 6. A neutral atom, the number of protons equals the number of electrons. Atomiin tokko neutral gaafa ta'u, number of protoniin number of electrons isaa wajjiniin wal qixa ta'a jechuudha. Chargii qaba gaafa ta'u garuu garaagarummaa ta'a. The mass number of the total the mass number is the number of protons and the neutrons, and the number of neutrons is a minus z. Atomic number is equal with number of protons. Mass number, number of protons plus number of neutrons. Kanarraa mass number minus number of protons or atomic number maal arganna jechuudha? Number of neutrons arganna jechuudha. Kanaaf calculation isaa kana irra deebitanii hojjettanii salphaatti gochuu dandeessu. Atoms are neutral when protons equal to electrons. Yeroo chargii hin qabnetti jechuudha inni kun. Atomiin tokko protoniin isaatii fi electron isaanii wal qixxeedha yoo ta'e neutralii ta'u yeroo sanatti. If not, the atom becomes an ion yookiin negative ion yookiin positive ion ta'a. Gaafa kanan taane yookiin electroniif protoniin isaa wal qixxame taanaan yookiin positive charge yookiin negative charge ta'a jechuudha. Atomic charge, proton minus electrons. Proton positive charge and electrons negative charge. Kanaaf isa kana salphaatti karuma kanaan hubachuu dandeenya. Average atomic mass calculate gaafa goonu immoo jalqaba irratti akkuma fakkiitti kana yookiin piraamidii kanarraa akkuma ilaaltanii tokkoffaa identify isotope. Isotope sana identify gochuu qabna. Erga identify goonee booda relative abundance isaanii percentiidhaan isa kennamu sana hammamtu argama isa jedhee kennamu sana adda baasuu qabna. Erga isa adda baasnee booda maal goona? Multiply abundance by mass. Abundance isaanii sana maasii isaaniitiin baay'isna. Fakkeenyaaf percentii 70 argama yoo ta'e 0.7 times mass jennee maasiidhaan baay'isnaa jechuudha. Erga maasiidhaan baay'isnee booda sum the products. Isa sadaffaa irratti multiply abundance by mass jennee arganne sana alana immoo walitti daana jechuudha. Productii sana isa arganne sana amma arganne sana walitti daana jechuudha. Inni kun exercise dha. What is the mass number of an isotope of tin that has 66 neutrons and 50 protons? Inni kun maal gaafataara? Mass number nu gaafataara. Sila mass number maalidha jenne? Mass number of protons plus number of neutrons. Kanaafuu 66 gaafa walitti daanu 116 maalidha? Mass number atomii kanaati jechuudha. Kanuma lamman isuma kenname kana walitti da'u. Gaaffii lammaffaan, why do isotopes of an element have similar chemical properties? Isotoponni maaliif isotope of an elementiin maaliif similar chemical property qabu kan jennu chemical property maal irratti hundaa'eeti Z yookiin immoo atomic number isaa irratti hundaa'eeti. Isotope gaafa jennu immoo mass number isaanii garaagara ta'a malee number of atomic number isaanii tokkumadha. Kanaafuu atomic number isotopota wal fakkaataa waan ta'eef chemical property isaanii wal fakkaataa ta'a jechuudha. Kana salphaamatti deebinsa. Element X is toxic to humans in high concentration but essential to life at low concentration. Identify element X whose atoms contain 24 protons and write the symbol for the isotope is 28 neutron. 24 protoniidhaa fi isotope is 28 neutron. Gaaffii tokko example kana gaaffii sadii jira.
Gaaffii tokkoffaaf lammaffaa hojjennee sadaffaa kana immoo koomentiidhaan akka deebistanii isiniin jenna. Kutaa itti aanuun yookiin immoo paartii isa itti aanuun ammoo walitti deebinutti nagaan nu tura.